Jira wakayu dandare, jira uftanu dara. Nageenyi jaalalli waaqayyo shaniif haa baay'isuu maatii waaqayyo maqaa waaqayyootiin nagaan sin gaafadha. Amaanu'eeliin amantaa Kiristoosiin kiristaana taatanii guyyaa 80 afurtamatti mujummaa sillaasee argatan hunduma keessanii bakka jirtaniitti nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam bultan akkam turtan akkam sa'a kanaaf yeroo kana eedan amiin. Waaqayyoon keenya akka badii balleessaa keenyaan cubbuu keenya osoo nutti rakkaa'een akka arjummaa fi jaalala isaatti nu eegee nutis ga'e. Sa'a kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa waaqayyo keenya kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumallee immoo isa yaamannee isin kan biraa rafne kan biraafus nuuf hin teenye deessuu waaqayyo qulqulleettii dubaroo Maariyaamidhaaf ulfinni kabajni isheedhaaf haa ta'u. Ameen. Akkasumallee immoo ergamoota wareegamoota toloota raajota barsiisota akka waaqayyoon kennaa isaanii kenneetti hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u. Ameen. Akkasumallee immoo baga guyyaa kabaja ayyaana haadha teenyaa deessuu dubaroo Maariyaamiitiin isin ga'e walumaan nu ga'e isiniin jedha obboleewwan kiyya. Akkasumallee immoo ashama hordoftoonni amantaa biraa manaaf bakka jirtanitti nagaan waaqayyo jiraata isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleewwan kiyya. Akkasuma immoo warroonni viidiyoo kiyya laayikii sheer gootanii na jajjabeessitanii galatooma ulfaadha. Wal gargaaruun keenya wal cinaa dhaabbachuun keenya itti hafuuf isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa akkuma beekamu saboonni kana immoo bakka walumaa galatti nagaan jedha jennu inni hunda caalu immoo inni hunda danda'u waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyoon immoo nagaa isaa isa biraa nuuf haa kennu. Biyya keenya nagaa tokkummaa fi jaalala immoo gidduu keenya galchu. Yoo jaalalli jiraatu wanti hundumaa hin jira. Nageenyi hin jira, jaalalli hin jiraannaan jechuudha. Wal danda'uun hin jira. Waaqayyoon immoo nagaa jaalala nuuf haa laatuun isiniin jedha obboleewwan kiyya. Dhugaa dubbachuuf jennaan haalli jireenya biyya keenya baay'ee nama dhibbisaa, baay'ee nama yaaddachaa jira. Nuti illee akkasuma obboloonni jireenya biyya ormaa keessa jiraannu kan nama yaaddessuudha. Maaliif jennaan namni hojjetee isa barbaadu isa filannoo isaa yaade yookiin immoo kaayyoo isaa hojjetee gara biyya isaatti gala waan ta'eef jireenya biyya ormaa keessa hagamiyyuu jiraachuun ulfaata. Sanaafuu hojjennee mana ijaarrannee sootee akkatti diigamaa jira. Amma immoo gara mana amantaatti illee dhufaa jira. Hundumarraa immoo waaqayyoon nagaa jaalala isaa nuuf haa laatuun isiniin jedha obboloota kiyya. Akkasuma irra deebiidhaan baga nu geessanii baga geessanii hundi keessan obboleonni koo Ortodoksii guyyaa kabajaa gullaatii yookiin mana guyyaatti manni haadha teenyaa qulqulleetti dubaroo itti eebbifame baga geessanii kallattiidhaan gara faarfannaatti wal wajjin haa faarfannu. Faarfachuudhaaf tokkummaa fi sadummaa Sillaaseetti amane deessuu waaqayyo qulqulleetti dubaroo Maariyaamii abdii godhadhee nan faarfadha. Laatiin jirma gabaa kan irraa dhalatee jirmees ni jiraata hundee jabeeffatee. Laatiin bara kana haadha saganeera haadha waaqa uumaa baay'ee dhagaateera. Laatiin jirma gabaa kan irraa dhalatee jirmees ni jiraata hundee jabeeffatee. Laatiin bara kana haadha saganeera haadha waaqa uumaa baay'ee dhagaateera. Qomoon aadaan beeknee ilma akkamiin beekaa dogoggorsuuf dhufee ilaalaatii beekaa. Waaqayyo jaalala ishee naada jaalala iji koo yeroodhaan gara ishee ilaala. Waaqayyo jaalala
isheen haadha jaalalaa ejji koo yeroodhaa gara ishee ilaalaa. Laatiin jirmaa qabaa kan irraa dhalatee jirmis ni jiraata hundee jabeeffatee. Laatiin bara kana haadha sagaleera haadha waaqa uumaa baay'ee dhagaateera. Qabaanyi kan ta'uuf nuti ni kabajna haadha Iyesuusii akkamiin salphisna. Dubartoota keessaa isheen adda taate fayyisa addunyaa gara isheetti baate. Dubartoota keessaa isheen adda taate fayyisa addunyaa gara isheetti baate. Laatiin jirmaa qabaa kan irraa dhalatee jirmis ni jiraata hundee jabeeffatee. Laatiin bara kana haadha sagaleera haadha waaqa uumaa baay'ee dhagaateera. Gabriel ergamoota keessaa michiraachoo fidee gammad ilmaadheessaa. Cubbuun karaa hewaa karaa keenya dhufee durboo Maariyaamii kunoo nurraa kufee. Cubbuun karaa hewaa karaa keenya dhufee durboo Maariyaamii kunoo nurraa kufee. Laatiin jirmaa qabaa kan irraa dhalatee jirmis ni jiraata hundee jabeeffatee. Laatiin bara kana haadha sagaleera haadha waaqa uumaa baay'ee dhagaateera. Kennaa fannoo jalaa kan guyyaa jimataa karaa Yohaannisii naaf nuuf kennamteetta. Nufi saadha keenya haadha bara baraa ilma kee nuuf kadhu yeroo hundaa rara. Nufi saadha keenya haadha bara baraa ilma kee nuuf kadhu yeroo hundaa rara. Laatiin jirmaa qabaa kan irraa dhalatee laatiin jirmaa qabaa kan irraa dhalatee jirmis ni jiraata hundee jabeeffatee. Laatiin bara kana haadha sagaleera haadha waaqa uumaa baay'ee dhagaateera. Laatiin jirmaa qabaa kan irraa dhalatee jirmis ni jiraata hundee jabeeffatee. Laatiin bara kana haadha sagaleera haadha waaqa uumaa baay'ee dhagaateera. Amiin. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise Waaqayyo maqaaf galanni haa ta'u. Amiin. Warreen dhaggeeffatan hundumaa galatooma ulfaadhaa baga geessan irra deebiidhaan baga geenye.